ربيتي أنا ساجالو كرهنا بيتي كرهن كراجالو نمجا قلبيتي قفق سيلا daawwataa keenya egaa yeroo waggaa darbe namni qur'aana sibira galmaa ati jinjana makan keetirra turte waan adda addaarra turte qur'aana son gara in as geeyse warri bara darbe jala qabe barana qur'aana xumuree gammadee jira bara dhufu xumurtee ati immoo gammaduuf bara dhufu miti egaa galmooytee درسين جل قبل جاء سدي بود القرآن ربي دب سودن ديسا كتجمدوا أبدي جدا قبنا رجما ربي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشرة أمثالها نمني كتاب ربي حرفي تكقرب من قرأ من دا قرآن باي فهم تقبل دوان جيف إجا لينجي بريدا فرت القرآن ربي دب سو أكدن ديسو في وقارو في ورا القرآن في ترى كتاتو أبدي جدا سر قبنا لكم سخنيس أسكيس جرا أكمل تكبر سيفنو في والتجاجلات نتخننو فيديو أستيم خنا كيسا داودا يوتيوب كنا سبسكرايب قولوا إن دقتنا هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برينك يهرانتنا مدرسة صباحيني والسنبرسيسة ورون قرآن قرأوها ويك أبدا يروه الدو قرآن أصوم قرأين بره الدو تيسني جبتهم كوبين أفان عربا دي دمي سدد كوفا قويات كوبين تكسو برتة قويات دي دمي سدد كيسا كوبين أفان عربا كوبين قرآن أدبا فتشون ديس كنافيس لينجي أدى جي السدهيف كتابة أغرسيسة كوبين أفان عربا جدامو فرين خومي قرآن هواس بيجيكينيا خاندورة أبيت رسان أمان تنمو بفا لينجيتين بفا حارادان چانالي اتقو بيسنه برسيسوف جلمرنه خانه جرم بود منا كان كي تيسه دلغا كان كي دلغا چا قرآن هن قرانن گونكما همر نوجتوا مدرسان صباح حالا كمين برسيسا في أكملتي برسيسا سجلوغا وجل الله اسمع نوجتوا راسن جنة الشعب بسم الله الرحمن الرحيم الردي بدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين كنيا وري هاوين كي سيروه الدو قرآن قرأوته بقا جمدن كتابة خنا نبيتو جيتي يادا كتابة بروفايلي خيني رجل خنا نبيتو جيتي يادا كتاب نكون كتابة خنا أجر سيسب كوبي أفان رباجة مغرطة أفان رمو دبسو دندين هندا برسيسو خدن ديوان تيف إسا كتابة خنا بفا لنجيتين فيديو صد ماولين هواسا كينيا إن شاء الله بي على جران بفا سوشال ميديا تجاجل له نمو قرآن ربي دبسو أكدن ده رتي غرغار ودا مرتيفنه عالمي جيفنه تجرا galmeen kajal qabe agosti guyyaa takkaati khaat umuramu september guyyaa takka kana jechuun ji'a takkaafi harri agosti 9 guyyaan viidiyoo kana isin waraaba jirurra share waliif gootanii warri hawwi quraana qabdan dhiira shamaraan biyya jirtanirra channel keenya irratti galmoytanii darsi jalqabuu dandeessan september takka geenyaan galmee haaraa hin qeeballu hanga jeelli duraadha ji'a 3 galmaawwan xumuranitti kabiraadha hin galmeessinu warri hawwin keeysan qur'aana galmoytanii qur'aana barachuu dubbisuu teegaa wajji galmoytanii firii bareeda akka argattan abdii guddaa sinirraa qabna haala kamiin barsiifne isa jedhuuf kitaabni kun gaa agarsiisa qubee afaan arabaa jedhama akkuma agartan barreessaan Mahammad Sabaa Sheek Sayyid Oromticha gaafa duraa gaafa kitaaba kana barreessinu akkuma argaa jirtan hubachiisa qubeen afaan oromoo qubee afaan arabaa akka barbaadametti dhibbaan dhibbattiin ibsu waan ta'eef yeroo takka lama sheekaan yookiin nama beekuun of gargaarsifadha jennee dhaamsa kan goone alan ammoo ofuma keenya barsiisuudhaaf murteessinee chaanala qopheessinee jirra zoomiidhaan akkasumas karaa yuutiyuubiitiin iimoodhaan chaanala kanaaf iimoo addaa qopheessinee sa'atii murtaawaa tahee bifa agartee qulqulluu tahee barsiisuu murteeffannee jirra gorsi gaaf kitaaba kana barreessinu keenya keessaa daftara qabaachuu qalama bitachuudha waan barachuu barreeffachuu dhibbaan dhibbatti osoo hin bariin kan biraatti darbuu dhabuudha sheekaan yookiin nama beekuun of gargaarsifachuudha guyyaarraa osoo abdii hin murre yaalii godhuudha jaa egaa insha Allah ta'ala haalli nutti barsiifnu isa kanarraa ifa namaa godhu biraa jira kun amma haala kitaaba keessaati insha Allah alif ba ta tha jim khaju kun marsaa duraarratti afaan oromootti hojii khabarreeffamedha marsaa itti aanutti afaan oromoo biraa badee khabarreeffamedha jechuudha marsaa itti aanutti olii gadi khabarreeffamedha gabarnooti keenya fi mata duree qaba akkuma argaa jirtan mata dureen dura wanni kun fakkeenya afaan oromooti a e i o jedhee yommuu jalqabu dubbachitoonni afaan arabaa gara 8tiin asbaaq ifdaa rufaa suknaa waaw suknaa yaa suknaa shaddaa fi alif jedhamu shaddaan qubee tokko jabeessuuf kan gargaaru faayidaalee isaan kanaadha armaan gaditti bifa gartee bareedaan kan qopheessine yommuu ta'u hojii gahee isaaniidha wallahi ani bifa ammayyaawaa jedhee yaaduu fi kan agartee barsiisuuf murteeffadhee jiru isinis akkan hojjetaatti fakkeenya haalatti barsiifnu kana ta'uu danda'a maaliif inni duraa sun xiqqaadha kun amma alif ba ta tha jim ah ya jedhu yommuu ta'u
alif kana akka inni a jedhu maaltu isa godha akka inni i jedhu maaltu isa godha akka inni u jedhu maaltu isa godha ba kana akka inni ba jedhu maaltu isa godha akka inni bi jedhu maaltu isa godha akka inni bu jedhu maaltu isa godha maqaan warra ba bi bu godhu kana maali garaagarummaan baa fi taa maali bifa jedhuun agartee namni sammuu qabuu fi quraana rabbi jaaratu kamiyyuu dafee quraana barachuu akka danda'u irratti akka gargaaruuf galmeen keenya gara xumuraatti deemaa jira osoo galmeen sin jaraan guutin akka galma guutin abdii sin irraa qabna baan kun fakkeenyaaf wanni inni baa jedhameef waan tun gubbaa jirtuuf jechuudha kan ammoo bifa qalamiitiin inshallah taala bifa hedduu takka bareedaa taateen bifa namuuf galuu danda'uun inshallah taala barsiisuu irratti xiyyeeffannee jirru inshallah rabbiin jiraate qalama kana kana baafannee jechuudha kuma argaa jirtan وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره اوكي كوني نسبا جام كانوا تو غافا جلانته مو قفدا جام كوني رفا جام كون جچو ان كون هندي ساتو بادا والفكاتا تانا ددغول بان كون اكني باتو butaan tun gubbaa butamuutu baa taasisee baan kun akka inni bii ta'u kun jalaan godhamuutu bii taasisee baan kun akka inni buu ta'u immoo kun gubbaan godhamuutu buu taasisee jechuudha inshallah taala buleen kiyyagaa bifni kun bifa itti hedduu namaa galuu jeetiin yaadaan akka mataa kiyyaatti haala kanaan inshallah taala haala namuufu galuu danda'uun barnoota keenya ka itti fufnu taha haala kanaan jechuudha inshallah taala haala kun hedduu takka nu gargaara jeetiin yaada ji'a sadiitti namuu quraana saadhaa ni dubbisa jeetiin inshallah taala abdii irraa qabaa jechuudha inshallah taala inni kan biraa haala barsiisuu fi baruu fi barsiisuu keenyaa keessatti jechuudha kuni maali siin jenna fakkeenyaaf kuni maali qubeen kun maali ati ofii keetii murteessi waan inni ta'e siin jenna ati ofii keetii murteessite qubeen kun siif himuuf deemna yaali godhi siif himuudhaaf takka lama sadi qubee kana maali jettee murteessiteeti gama keetiin siin jenna qubeen kun baadha jettee yoo ta'e argatteetta amma booda qubee kana yoo si gaafanne baa jettee deebisuu qabda qubeen kun baa jedhama qubeen kun hoo maali jennee si gaafanna fakkeenya qubeen kuni maali jennee si gaafachuu dandeenya qubeen kun dubbachiiftuu kifdaa jedhamu waan of jalaa qabuuf dubbachiiftuu ishee kana waan of jalaa qabuuf ishee gurraattii sana waan of jalaa qabuuf waan ishee gurraattii sana waan of jalaa qabuuf biidhanni garuu nuti amma si gaafanna qubeen kun maali qubeen kun maali jennee si gaafannaa yeroo qormaataa irratti jechuudha barnoota hundaan boodatti bifa kanaan qubee kana murteessi gama keetiin ati waan seeti inni garuu biidha wanni bii isa godhus ishee kana jennee si barsiifna inshallah bifa kanaan yeroo dhiyootti namni akka quraana baruu ni gargaara jenneeti yaanna lakkoofsi keenya gaa mata duree irratti taa'ee jira sabaa madrasaa sabaa buleen kiyya amrii diinitis amrii duniyaatis wajjin dhaabachuudhaa fi hawaasa kana agartee tajaajiluuf qophiidhaa kana qofaa miti hojiin nuti hojjennu baazaboora illee ni baafna baazaboora ni galmeessina jechuudha baalama ni qabsiifna baazaboora haaraas ta'ee haaromsuu warroota biyya keessa jiran qofaadhaa fi garuudha mee gara kitaaba keenya ka amma irraa dubbanneetti haa deebinu kana fakkaata gabreen keenya inshallah taala akka dhuftee galma tabdiis irraa qabna lakkoofsi keenya kinoo kana lakkoofsi keenya isa kana jechuudha lakkoofsi keenya isa kana turbaa babii hajoolleen nu wajtu kaammaatii miti biiroollee haala mijeeffachaa jirra lakkoofsi keenya inshallah taala buleen kiyya isa kana jechuudha lakkoofsi kiyya isa kana jechuudha lakkoofsi kiyya isa kana kanarratti WhatsApp-dhaan nu dubbistanii otoo galmeen hin dhumin daftanii akka xumuruttanii loogoon keenya isa kana kanaaf inshallah taala gadaada barru kitaaba kana yoo bitattanii qabaattan darsii nuti kennu yookiin immoo leenjii nuti kennu irratti hedduu sin gargaara yoo bitachuu dhabdanis PDF irraa ofaa namni tokko yoo dilii dalagee maal godhuu qaba kan jedhudha kayfa atuubu jama maqaan isaadhaati biqilaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Oromi kitaabni kun gatiin isaa waan sana ajaa'ibu fireen 25 birrii kun takka Itoophiyaati warri waqfi godhachuu barbaadan masjiidota adda addaatiif raabsuu barbaadan isiniif raabsina warri dhuunfaaf barbaadan immoo naannoo tokkorraa nama hedduu taatanii yoo ka fudhattan taata firii 500 isiniif erginaa jechuudha
الأربعون النووية خنا كنيس الأربعون النووية جامع حديثة شنتم في ساقبة بفجبا في دول لقلون كنا فان رموتي كميدا كتابنا كل اللي فرين دقدم شان بري كم تكجبا جبات خنانجا إن شاء الله رخص سنجر جارجيتني يادا إنه كوني دبي سري جامع كتابنا كوني كتابة لا أكتهو قبض جا قرصة قرتة كسايكولوجي تي كان ديني كوفكيسا كابو هاتهو كوني ممتنو دافي مرتين وانته في خنا قتيسة تتمون دندو مالفي حواسني كتابة خايو فلته كون اللي نمتنا كوني أكاتا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرين دقدم شن بريك متكا كتاب الدبر بايش مالف إنه صلاة مالف دون ما بدعات دبلا سنوله إرجع الرب صلى الله عليه وسلم صلاة ساخي سجدات رفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكم ترك جلو نبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي أكن يروان صلاة ناقر صلاة دوان جي في الدو تكبر بايش سر كتاب كونس حبان دقدم شن بريك متكتوبيات ورواق سجدوا فراب سوبربادن إسني فراب سنا إسني جنة إن شاء الله تعالى لكم سما أولي الدبان سنة ندب بسارة الطريق إلى النجاح داندي ملكاينا تقولون بريد هذا قالوا ورخان يوفر التمالي خنا عمله متن سورة هم مرتيسنة قتي ساتن التمون دندو كن دبي سري جان وايد إيقال وجود برتوتا خيسرتي قافي في ديبي ببريد خوف كيسا كابو في خطابه هدو تكا نما جمعتي سورة خطاب نقول مبليين كي يكمل في يسوسين واقع نيجا كتاب نقول وانسن أجايبو أوصو إني متلين درا إسافي كتاب إني تين راقب بايرا يوتي كاتنا نقولني سدت خي إسلامي جرو أمان تنمو إن شاء الله نمو تمنتي برا قبني فراب سوراف أكسوماس وقف جونة هريا خريستانا نم قبو فكني خنوف تاسي سوراف أمانتي دوغارا ولا قرتي سورتي خطي يفتو كتاب نقول اللي فرين دقدم شنبركم تكا كتاب خنا بتير أبسطه يو قرتي سبب في نمني إسلام أو من داود تركتا إن برا كتاب خنا أجر سيسا خلو تلجو ده مخانا كل اللي فرين دقدم شنبركم تكا سايزين خنا نسونتاني سايزين خنا رتكاراني سايزين دراتين تكوتا كبير سدما تيتوري قافو دراب ديدما سايزين خنا تكو برجودادا هاتهو بيجي خنا سايزي B5 ته بيجي سدوم إلى ما يفعل هم مغرو بيجي أفرطمي سدتي سكسي الآن كقبائه هدو تكبريدا ورا فان رمو دبسو دندو قرآن قرون دندين برسي سودا فرين دقدم شنبركم متكا خنا اللي وقف في اللي ور بربادن اسني فرابسنا إن خبرة رياض الصالحين كتاب الدور دا رجاكم مرجع جرتن عن اللي متأنسون هويكي يهانغ أمات متأنه قبائه خا أجرو مالف كتابوني خايو خبر منتهن حواس كذا كبنتهن سخنا اللي متأنسني حواس كذا كبسي سودا كم مرتيفني دوان ته في قاعدة وتتخينيا ترتين كيسنا جاما نجمتشي سجرا سبب خير نيو قرآن قرآن واجود دارا إسا نيجر تولا بفخنا نفر خبر سيفنو أليف جتان خنا فكاتا أليف جتان خنا فكاتا فكنا في مكالا ما فود دوتي لو جتوا قاعد يفهم بودا سنجا فردا ورفيج بودا قبضن اللين كنا قاعد يستند بودا إسنا الرقابة دا وتتخينيا مدرسة سبايل تكقل مويتني في خطاب سبايل ده أكا فود تنزلين جنة فكنا في كوني أليفي أليف كون جلقبت بيتشكوبا يو تاو كسيتا جلقبت كسيتا دمرت يو بفكرو أكمل تابيتو دمرت يو بفكرو أليف جاني سخنا جت تقول أولي تكبت تلا ميجا فرق باجي توني سخنا بان كوني جلقبت كلمات كو يوكين جلقبت جت كو تيو خلفته بفكرنا أنتا ولكا كلمات كو تيو خلفته بفكرنا أنتا نيجرتومي دوما جت كو تيو خلفته مو بفكرنا أنتا بفخنا جتو كلام ديما مخلال تنسين بكنا نتيجة تقول خلال تمالي كنا تانيس أكو ما كنا بفخنا نيجوا خبر سيف إن شاء الله ونكون الدوتك إن شاء الله تعالى نما برسي سجيتني يادا كانوا جتورتن أبدي بدا إسنور راكونا ورلا كوفس كنيا بربادن أما اللي أستي كوني ركنيا في حي حو شوف جدا كنا اسمه كلام فلان وجين هلالو بفتي ليجو ديمنو خنا ما جمعت شوته تقول أبي متان كيا مرتي شو دندي سوان تيفكورا ركنيا في إنه كوني هذا كذا وبين كوني هذا هان كوني أكني حاتا وكسر شيء كان شيء ببارة تنا كوني هذا نفس الشيء كوني هذا هان كوني أستيقظوا حيدا النهامي أكهي يروحون يسقون شيء تنا لا شيء جل بدن كوني حودا كوني حودا إني ماتني نسادا يوكني مو وبين حارما جروحه أكني جرومال تسقون يوجدن شيء كان أجد شو كقبات مرة كنا بفكران إنه كنا مو يوكل مو الربوتها ما تو الربوتها سكول جنان مرسا تناجي مرسا أسر رجيب سناتو إذا كده لنجي كتابة أجر سكول بيفانا ربادا بريسا كتاب جاتي وجين ترتي غارس من جنة قلما وادا سجنتان كن يسون غوتين ورقة رجال لني كنينا شهادة لني كابا ورفيج جودا قبضن وان كنا
share waliif gootanii daawwattoota kiyyaa egaa daawwattanii jirtan akkamitti akka barsiifnu bifa ammayyaawwaadhaan bifa sammuu nama aqli qabu hunda galuun barsiisuudhaaf murteeffannee jira. Qura'aana Rabbii wanni caalu hin jiru. Harfiin takka hudhaniin nama baay'ifamti. As jala warri galmaa barbaadan lakkoofsa isiniif kennameen lakkoofsa kanarratti nu dubbisaa isin galmeessina insha Allah ta'ala. Akkasuma YouTubein kun kana bira ture YouTubein kiyya khaduraadha gubatee jira, Facebookin kiyya khaduraadha gubatee jira, kana subscribe illee godha. Hanga dhumaa daawwachuun isiniin galateeffadha. Galmaa warri kitaaba barbaadan illee nu dubbisaadha. Share illee nuuf godha. Umrii dheeradhaa sin jaalanna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.